تراس ونسلال نسلال ولا لا سرت مللو ايه ملتون يس دو راوي قلت خبجمتوتا داوتوتا كنيا كم جرتان نجا حسن فيا وعند درا فيا في نجين فيا دوس سنجا دما حالا يرو توجه الكبتة تكلم سنجي توربانا دما سبيشالي عالم وكايرو خسيجو خنا وجه الكبتة يازون أولا إني أرميا ميديا ريتوركرت أوفاجر وجه الكبتة لغاجر تكا لمي تكوت وان نلال لطوف لغا خنو من نرمون أكابي خبربانا يازون أمدورا حاسوا ريدو سمبرتو لوجه كاسرت أن يرون منا برمسا حواسا رمونا برسيسا ديم ورانا ميجي Guyyalan bulee peji isaanii pejuma saha tokkuma uummata Oromoodhaa fi injiisan irratti barreeffamni sulleen barreeffama yaazooti I'm sure sababni isaa yaazoo malee namni barreeffama afaan Oromoodhaa qubee seerloo guutee barreessuun ta'u caasan keessa jiru isa malee kanaaf pejuma sirriitti maal jaa erga waltajjii marii hawaasaa gaggeessee isaa galadeemu waraanamee jira afaan lama Kumala gaisa dubintun mami خيس أنا ما قلت في خجبة توقرصا يازون مو خجبة نجارات وموسات يازون خجبة نجارات خنا مو خجبة جالت يوسا رجعنا وان ديجر تقولم مسني جتشوف هنا فكنيا يازون بقديم تواجي قدام بكم لقوم كوانو جتو وانو جتو سمجرو الكلة كذا أكاد جرمات رونا تقولين ياريرون نكم وانتو تقطع خلف خان وخان كبتا مانجرو تقولم يتوربان فكنيا يازون غافا بارتي مدرك مرارا بوتينا فانا وجي غافا دلو اجولي تولوسا تسفاهي بونا تكالين دايسا في ابابا فانا وجولي غالي بارتي مرارا بوتينا فا لامشيسو دنديجر بارتي سن لامشيسي والا فاقه قفا تيكني موتوما وياني دا قاشي قدو برا ساني خان قاشي ساني خان سرتمو والأبني دسانو والنياتني تولوسا في بونان قاشي سان فلتاني جلابدا نبي خان وريرو سنتوي وان قدلغا نبي خاني نجعل أسبان دبوچو دندا يو لغمان نما لغا قدابتو في سبب قموتا إيغا تشالا في ونين جلاب بلي كامبون يازو فان خوباتي أفاني إني سنما بارتوان تاريخ موتوما يورو سمال غودي غارا يونيفرسيتي ولو تكاديمي برسيسو غودن أكا يونيفرسيتي ولو لا برسيسو غودن مي حالا خانان مرارلين يورو سورت واي يازو وان دوبتي كبا انترفيو يتو كورتي خمبارا لكم على مالفو كدافو ديسمبر بوغي دم سغل غدي فم تو كلاول دل دسني وان دوبتي كبا مرارلين دم ساتو جو كابلو كباتي سانكو فامتي يازون ديما غرما تورنتي وجينس سترونغلي دلغاتور إيرجا دابا شني خنا وجي يجورا دابا أباو شني دا خنا وجي داودي سافا خنا وجي وعندلو كم تريغا في خسرة كافي غرما تورنا كابو دابني شني دا بيخسر نم كلهم حالا ركنا توري يرو سنتي نمني بك غرما تورنا نوبو جاني ياده يرو سن كسام فرات يوترا تكو يازولا يازو بك غرما تورنا بوي دلغا توري فيلمي ودوي تكو خرما سينا ماتي داودي سرت ترراو تكو خدلغا تورن كان وني ابراهيم ميترا وانسن نمني فيلمي سن تمره galmangee yaazo filmi family daawit ibsaarratti rarra'u tokko dhaqee haadha daawit ibsaa qe'ee maatii daawit ibsaa faa dhaqee filmi san dalagee fite hogganni achi as deebuu girmaa turullee dhaabee akkamtu waan akkanaa nu booddaan sun wajjin mareetiin dalagajee girmaa turunaadhaa filmi san mootummaa kanneen waan san mootummaatti kannuu mootummaatti nagabaasee jira girmaa turunaati nagargaaree jee daawwitti lallabe daawwit jechuun ammoo namootni urreebus waaqayyoodhaa beekan gaafachuu dandeessa. Urreebus waaqayyoo sakkamatti wanni daawwit ibsaadhaa kun Oromiyaa keessa hojiidhaaf ergee yeroo miishina inni itti kanusan galmaan gahee mootummaan barbaadee hokkee qabu na gargaaree gise jiruun hokkee nagaanii maallaqa na gise jiruun jala calleesse. Urreebus ammoo jalabee gaafas Keeniyaa seenee eega Keeniyaa dhaqee booda immoo waan namicha kanatti balleessee yoo jiraate naa gaafadhaa jee manguddoo gaafate lakki waan nu balleessee qabu inni kun dhiiraa gootaa نما بلسه دفاع ونقولي جالين جاهز وان ميازور تراوتان خنا إلى تراوتان دام شريدا خوني يازور مسكسمتي نما جلادو بترمنا
artist Saliyaa Saamidhaa akka Oromummaa tokkotti kadhatee since waan Oromoo ta'e qofaaf qarshii ittiin gara Kaayiroo dhufu ergite yeroo gara Kaayiroo dhufu garuu immoo ragaan qabatama ammaaf hin qabnu Yaazoon akka humna tiikaa mootummaa wayyaanidha isaa wajji dhufe maddoonni gari ibsaa jiranii maddoo sellee gaafa ragaa deeggarsiin kan qabannee si tasbaanu ta'a. Ammaaf garuu eega Kaayiroo dhufe maal hojjete hajuurati waan takka lama dubbachuu fedha. Fakkeenyaaf Yaazoon akkuma gara Kaayiroo dhufeen namoota Kaayiroo keessatti jijjiiran ijoollee dargaggoota wajji wal maratee waan oddullee tiima kana wajji deeme akka dalagaa ture suuraaleen gari wal bobaatee turte. Ergas dhufee dhaaba akka dura dhufee daawwii ibsaa fa'aa hojii kontaktiin qabu garuu immoo erga negotiyeeshinii uumanii daawwii dhiifama gaafatee qeerroo biitana keessa ijaaree dhaaba shanii dhaatummaan irra deebi'u bifaaraan boqonnaa haaraan hundeessee gajeen booda kan waan biyyatti dalagasaniif eega dhiifama gaafatee booda wantoota inni hojjetee jira. Fakkeenyaaf erga gara cahaa tokkummaa uummata Oromoodhaa biyya Masriidhaa eega dura taatee irratti waan addaa dalagamee jira kan uummanni biyya keessas uummanni biyya alas uummanni Kaayiroos afaan qabachiisu tokko jira. Fakkeenyaaf wanni fudhachuu dandeenya wanta fudhachuu dandeenya dhimma viidiyoo ayyaana hundeeffamaa waboodhaa jaanii kan bara 2016 Januaarii keessa cahaan qopheessite. Viidiyoon sun qophooftee erga oltee bubbultee toora waggaa tokko osoo iccitiin isaanii hin bahin akkasuma taa'e Yaazoon qabatee bultii 15 keessatti viidiyoon sun harka mootummaa Itoophiyaa dhagee. Akka mootummaa Itoophiyaa ga'e state of emergency lee sababa viidiyoo sanii labsan. Namoonni hedduun maqaa isaanii eeggan. Erga dhumaatiin ilmaan Oromoodhaa hedduun baate iccitiilee as keessa argamtu akka takkaan mootummaan Itoophiyaadhaa viidiyoolee san wanni TV biyya isaanii irra baasanii ittiin uummata Oromoodhaa ajjeesaa ficciisaa turan. Viidiyoo sun duran baate gaafa Abdallaa Faan hoggana turan hin baate. Erga Yaazoon aangoo qabamee qabee maa gaafa sin bee viidiyoon Januaarii waraabame akkamitti toora jees itti faadhaa eega no erga jees lafaan keessa state of emergency khalabsan. September keessa imagine kummaan nutti agarsiisa wanni Yaazoon walitti hidhatiis dhaaba oppiidoo biyya keessa hojjetu wajji walitti akkuma gaafa Mararaa Guddinaa fa'aa facaasanitti tiima OMN Kaayiroodhaa facaasuudhaaf adurmaadhaan akka dalagaa jiru Oromoota as keessa jiran tokko isaanii basaasuudhaaf karaa jiru agarsiisa. Inni lammaffaadhaan ammas reediyoo simbirtuutti wajji haasawni godhirratti ijoollee as dhugumaan quuqama sabaa qabaatanii as teenye dura biyya galee duuna jaanii qabsoo uummata isaanii isaan quuqee biyya galan achirratti taasa. Wat maal jechuudha? Akkuma gurmaa xuruu abaluu jechuun malee maal tafeef wanni nafeef jiru maal agarsiisa? Guutumaan guututti akka mootummaa biyyattii sanii wajjin dalagaa jiru akkuma dhaaba shanee Kaayiroo dhaaba shanee san akka gaggeessaa jiru kan nutti agarsiisudha. Ini lammaffaadhaan ammas tiimni Oromiyaa Miidiyaa Turkii Kaayiroo namuu ragaa baha. Istuudiyoo cimtuu biyya alaa jirtutti aansee istuudiyoo Kaayiroo akka Afrikaatti kana daakuuf deema akka tiima Mararaa Guddinaa bara 2008 laamshisanitti laamshisuu kan ammoo uummanni Oromoodhaa gurroon qabuu fi innis hin dhaqqabu. Is a liar. Soba jaalata. Hundumaafuu haala kijibaadha Yaazoon haala kijibaadha. Nabiyaa fakkeenyaaf mana kiyya teessee asirratti artist Gaaddisee Fiqaaduudhaa dubbachuu artist Gaaddisee Shamsuddin fi Fiqaaduu Shumataa Daragaadha. As taa'ee liar kijibanni an irratti beeku ka'inni kijiba. Yeroo sadii haala godhadde anna Yaazoon akka obboleessii guddaati. Respectii. Isaan qofa kubbatu fakkeenyaaf ayyaana irrachaa bara 2015 gaafa geeffamaa ture humnatii kan mootummaadhaan waan na barbaadu fi irratti hirmaachuu dandeenye waa hunda qopheessin irratti hirmaannee jira. Ammoo naka jiru. Guyyaa san insee demokiraafaadhaan wajji kitaaba gurguraa ture inni guyyaa ayyaana bara 2015 san kitaaba gurguraa ture. Gartuu kitaaba gurgurtu keessa ture ayyaana bara 2015 ijoollee Kaayiroo keessa guyyaa san ayyaana isaa wajji ayyaana irratti kitaaba isaa wajji gurgura mana kan isaa jiru ture yeroo san. Afaan qabatan hogganni waan kan jiru achi garagalee qoqqoflata. Xumurri tumaa sokoo isaanii kijiba Yaazoo bareetti dubbachuu Sudaanetti irraa qaanfannetti keessa qaqqabnee jira. Asiyum amma immoo dhaqatee waan gurguddaa godhu waan ammas dhugaan tokko kanaa lama tokko jira. Kaayiroo kanaatti maajoritii saba lamaa jira.
majority saba lama jechuun Oromoota kutaa lama dhufa biitana hajiru kun dhugaadha faalamuun ta'u innis maali baay'inaan uummanni jiru uummata Oromoo ta'ee tanaa sirraa tanaa fi uummatuma Oromoodha kana naannoo kutaa kan dhufanii tuttuqman Oromoolee tana addan bittinneemsanii bituu danda'anii jira yoo xiqqaate waggaa 5 adda bitanii adda baasanii bituu danda'anii jira hamma jedhu kommoo uummanni Oromoodha walitti illee buusanii jiran wallee falaqiisanii jiran kana iyyuu godhaa ture caa tokkummaa uummata Oromooti caan uummata kan akka uummanni addunyaa guutuu ragaa bahutti walitti bobbaaftee ilmaan kee akka Arabaa fi Faranjoonni afaan qabatan tokkotti wal tumsisanii jiran kanaaf ammoo ragaan suuraalee fi viidiyoolee amma dura laaluu dandeessan waan ulaa yoonni chirdoota amma dura obbolee keenya birraa gammadeetii fi deekoodha akkama faratti godhan ragaan kana ammoo fagaafas ka godhe isaan san bira kutanii qammisaan gandummaadhaa keessaan fuulatti nu hagoogan kun uummanni keenya ofirraa baasee hafuurri qulqulluun tokkummaadhaa kun nu keessatti dhagahamuu eegallaan gandummaa godina Harargee fi Arsii jaanitti dunubuudhaan san uummanni asii didee harcaasee gara tokko dhufuu dandeenyan Hararguma tanaa Harargee baafnee dunubuu danda'an kanaaf ammoo sababni haasoo yaazurraa hubachuu dandeessan dhimma baarumsaa haasee waan biraa chorbaaytii miti uummanni kutaa biraa yaazoo kaayiroo keessatti waan inni godhaa turerra seenaa isaarraa qajeelanii beekan kaayiroo keessatti waan inni godhaa ture kan biyyaatii miti seenaa isaa kan biyyaatii sababni isaa raadda irra jalootti dhufuu bartii jiran kaayiroo keessatti yaazuun eenyu hojii akka deemaa eenyu hojii akka bulu eenyu hojii akka uummanni Oromoo kaayiroo ni beeka uummanni diyaasporaati uummanni kaayiroo ni beeka sababa kanaaf funyaan qabatanii jiran kanaaf kutaan afaan gaafateen dubbattu ijoollee Harargeetti na dheetti maa baarumsaa waan baarumsaa narraa hawwatame maaf akkasii jechuun barbaachisa wala calaqqisuu barbaachisan akkuma ijoollee Harargeedha kan murna cahaa tokkummaa uummata Oromoo jala jiran san bahaa filixan baaftee san qofaan baalixa qofaan ijoollee Dadar ijoollee Machaaraa ijoollee Baddeessaa ijoollee Galamsoo ijoollee Haramaayaa akkasitti qoodu malee homaa siinaf ni jirata so wanti ati xumuratti seed waa'ee baarotumsaa jette sunis khanuma khamir kaneesu waan biraati miti charge fitee dukkanaa garuu kanaaf walumaa galatti seenaan yaazuudhaa kana fakkaata paartii waan kana paartituu ragaa qabatamaa kan Oromoon Ameerikaa jirtu Oromoon Austraaliyaa Oromoon biyya Masrii jirtu Oromoon biyya keessatti ni beeti dabalataan immoo maal akka fakkaatu yeroo biraa kan walitti deebi'u ta'a arraaf haaganoo jennuuf ganaaf gaha guyyaa biraa immoo kan kana caalu ragaadhaan viidiyoodhaan suuraaleen kan deeggaran isii qabaddan dhufa ammas turtii gaarii waan viidiyoo keenya hordoftanii like fi share gootaniif horaa bulaa deebanaa isin jaha galatooma. charge dafte charge bitee dukkanaa parsantii 10 ta'e